Jirtuu har'ammoo mata duree ammaa beela'uu yookaan fedhii nyaataa garmalee hedduu qabaachuu kan jedhuun qabadhee deebi'ee jira. Inni kun excessive appetite jedhamuun beekama afaan Ingiliffaanii. Appetite baay'ee cimaa ta'e maaltu fidaa? Furmaanni maali kan jedhu waliin ilaalla. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan Dr. Abarraan jedhama. Ispeeshaalistii wallaansa dhibee ijoolleef daa'immaniiti. Akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Sabiskiraayib gochuun maatii ta'aa na hordofaan jedha. Asumaan gara barnoota tokkotti seena. Humnaa ol beela'uu yookaan excessive appetite kan jedhamu sababa tokko malee fedhiin nyaataa baay'ee baay'achuudha. Fakkeenyaaf namni tokko yoo hojii humnaa cimaa hojjetu yoo ta'e sochii qaama ispoortii hedduu dalaga taanaan fedhiin nyaataa isaa dabaluu danda'a. Kun noormaaliidha. Kun akka rakkootti yaadamu namoonni akkasii yoo nyaatanis dafanii hin quufu akkuma nama kamii garuu dafanii beela'uu danda'u. Inni excessive appetite jedhamu kun garuu sababa kana wajjin waliin qabatu jechuudha. Mee yeroo hedduu maaltu fedhii nyaataa baay'ee cimaa ta'e namatti fida kan jedhu haa ilaallu. Kan jalqabaa umurii dargaggummaadha. Dubartoota biratti naannoo waggaa 10, ijoollee dhiirotaa biratti immoo naannoo waggaa 12 eegalee sababa umurii dargaggummaa seenaniif ariitiin guddina qaama isaanii kan duraanii caalaa baay'ee dabala. Waggaatti hanga santimeetira 8 hanga 9 dabaluu jalqabu jechuudha waggaa waggaadhaan. Kun egaa ariitii guddaadha. Yeroo akkas qaamni immoo baay'ee guddatu kana fedhiin nyaataa dabaluu danda'a. Sababni isaas wanti nuti nyaannu tokkoffaan kan inni oolu guddina qaamaafidha. Guddina argifachuun kun ammoo nyaata barbaada waan ta'eef kan duraanii irratti nyaata hedduu barbaaduu amma beela'uu malu jechuudha. Kan lammaffaa hangi sukkaara qaama keenya keessa jiru yoo xiqqaate hypoglycemia kan jennu jechuudha. Sukkaarri qaama keenya keessa jiru yoo xiqqaate namni baay'ee beela'a. Wanti kun yeroo hedduu namoota dhibee sukkaaraaf dawaa fudhataa jiran biratti baay'inaan kan mul'atu malee dhibeewwan biroo jiru kanneen waan akkasii fidan. Sukkaarri qaama keenya keessa yeroo gad bu'uutti ka'u baay'ee beelofna jechuudha. Namoonni dhibee sukkaaraa qaban immoo sukkaara qaama keessaa hir'isuuf dawaa fudhatu. Dawaan kun tarii yoo itti baay'ate amma kennamuufi malu ol yoo ta'e hypoglycemia fida. Sukkaara qaama keessaa hir'isaa yeroo kanammoo ni beela'u. Namoonni akkasii beela'uun dabalata mataa dhukkubbii, lafaan martoo, qaama hollachiisuu, dafquuf kana fakkaatullee ni qabu. Kan sadaffaa baay'achuu hormoonii taayiroidiidha. Hyperthyroidism. Kun kan dhufu sababa rakkoo fayyaa godhachuu xannacha taayiroidiin kan ka'e. Xannachi kun hormoonii hedduu yoo maddisiiste taayiroid hormooniin qaama keessoo baay'ate fedhiin nyaataa baay'ee dabala. Namoonni dhibee kana qaban amma beela'uun dabalata. Ulfaatinni qaama isaanii ni hir'ata, hin dabalu. Osuma baay'ee nyaatanii qaamni isaanii hir'ata jechuudha. Dafqa baay'isu, hirriba dhabuu, dafanii aaruu, akkasumas obsan qabanii akkasumas mallattoo kana fakkaatu hedduu qabu jechuudha dabalataan. Arfaffaan yeroo marsaan laguu jalqabuuf jedhudha dubartoota biratti. Premenstrual syndrome. Dubartoota biratti ji'aan yeroo marsaan laguu dhufuuf jedhu sababa hormooniin akka estiroojiinii fi pirojestiroonii qaama keessatti dabaluun akkasumas isaan kun dabaluu qofa osoo hin ta'in hormooniin seerotoniin jedhamu immoo yeroodhaaf qaama keessaa waan hir'atuuf fedhiin nyaataa yeroof baay'ee dabala. Dabalataanis amala dhabuu, qilleensa baay'achuu, dadhabbii qaamaa qabaachuu fi bobbaan qallachuu illee mudachuu danda'a jechuudha yeroo kana. Inni shanaffaan hirriba dhabuudha. Lack of sleep jedhamu. Hirriba gahaa dhabuun akka qaamni keenya oomisha hormoonota fedhii nyaataa to'atan daangessuu dhabuuf fedhiin nyaataa dabaluu mala. Yeroo hirriba dhabnu hormoononni fedhii nyaataa to'atan qaama keessaa hir'achuudhaan fedhii nyaataa baay'ee dabala. Dabalataanis namoonni akkasii guyyaa rafuu fedhu, rakkoo amalaa qabaachuu, dandeettii yaadachuuf yaaduu akkasumas wanta tokko irratti yaadaan yeroo dheeraa hordofuu turuu qabaachuu malu. Hirriba dhabuun egaa appetaayitii ni dabala, fedhii nyaataa ni dabala akkasumas wantoota furdina qaama fidan keessaa tokkollee istireesii akkasumas hirriba dhabuudha. Inni garbaan hirriba dhabuu wajjin kan wal fakkaatu dhiphina sammuudha. Namni tokko yeroo sammuun isaa dhiphatu qaamni isaa hormoonii kortisool jedhamu maddisiisa. Kun immoo fedhii nyaataa dabaluu mala. Kortisooliin wantoota fedhii nyaataa dabalan keessaa tokko jechuudha. Faallaa kanaas namoonni tokko ammoo yeroo dhiphina sammuu qabaatan kan fedhiin nyaataa dhaban jiru. Dhiphina sammuu qabaachuun nama hundumaa biratti miti kan inni fedhii nyaataa dabalu. Tokko biratti fedhii nyaataa hir'isaa, tokko biratti immoo fedhii nyaataa dabala. Dabalataanis dhiphinni humna dhabuu, dadhabbii qabaachuu, hirriba dhabuu fi nyaataa qaama keessaa qabaachuu malu. Inni torbaffaan nyaata namni tokko nyaatullee fedhii nyaata nama sanaa irratti bu'aa gahee mataasaa qaba. Nyaata gosa kaarboohayidireetii fi cooma gaarii hin taane qaban
sababa hanga giluukoosii ga'aa qaamaaf hin kennineef pirootinii yookaan faayibarii qabaachuu dhabuun garaa hin guunneef nyaatanii yeroo muraasa keessatti deebi'anii beela'u. Nyaanni tokko tokko kanneen akka kaarboohayidireetii fi cooma gaarii hin taane kanneen qaban sababa giluukoosii gahaa hin qabneef nyaataniillee deebisanii daqiiqaa muraasa booda ni beela'u. Fakkeenyaaf nyaata samsamanii gurguraman faast food kanneen jedhaman. Isaan kana nyaannee sa'a tokko sa'a lama booda deebinee beela'na. Namoonni akkasii muduraa fi kuduraa yoo baaqelaa, atara qabuu fi wantoota faayibarii hedduu of keessaa qaban yoo nyaatan hin beela'an. Kuduraalee fi muduraalee nyaachuun wantoota faast food ta'an nyaachuurra moor faayidaa qabachuudha. Amma akka hin beelofneef. Inni dhumaaf namni hedduu beeku dhibee sukkaaraadha. Nyaata erga nyaannee booda kan qaamatti simatamu gara giluukoosiitti jijjiiramuun ajaja hormoonii insuliiniin seelota keessa seenee yeroo boodaaf ta'a. Namoonni dhibee sukkaaraa qaban ammoo yookaan hormoonii insuliinii qaban yookaan seelonni qaama isaanii hormoonii kanaaf hin ajajaman. Kanaaf nyaatan iyyuu giluukoosiin seelii keessa hin seenu waan ta'eef seelonni isaanii akka isaan beela'anitti beeku. Kanaaf egaa yeroo hundaa ni beela'u jechuudha. Dabalataanis namni dhibee sukkaaraa qabu fincaan baay'achuu, bishaan hedduu dhuguu fi qaamni huqqachuu, madaan fayyuu diduuf kan kana fakkaatan qabaachuu malu jechuudha. Beela'uun dabalata. Namni tokko yeroo dheeraaf mallattoo kana qabaannaan yeroo dheeraaf kanneen armaan olii jedhee dabalata. Kanneen kana fidan jiru. Haa ta'u malee yeroo dheeraaf mallattoo kana qabaannaan ogeessa fayyaa mariisuun qorannoo taasifamee fi sababni isaa erga adda bahee booda yaala argachuu kan gorsa argachuun gaariidha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa turtii gaarii.